No, no. Summa isri dhuftee ol kaatanii harka dhooytanii yookaan nu simattan hedduu isin galatoomfanna. Jawar Mohammed. Welcome to Dallas. Jawwe dhufee jira arrasi. Sooroo gaa. Galatooma ulfaadhaa nu ta'a. Okay. Tole galatooma akka aadaa keenyatti sagantaa keenya eebban banna eebba gabaabsineet namni lama eebban nu bana erga eebban nu banan booda sagantaa itti aanu itti fufnaa jechuudha. Saganticha eebban kan nu banan Sheekh Mohammed Areedoo fi akkasumatti Obbo Irko Balcha dhufaniitiin kuma gabaabduu jedhu to'aa nu banan jechuudha akka aadaa keenyatti. Gara waltajjii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام نبينا محمد وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كبجموتا كيسموتا تينا في كيسميتش كينا جوهر محمد بقى ست مؤرقمتي جيتشو العافي أمة مقالة دالاس جرتني في نانو شيكا جرتن مقالة كلهما راو رسل افتنيف gammachuu keenya kaadhaa kana du'aa qishoo gabaabseetu masinii jedha. Yaa Rabbi afaan tokko nu godhi. Yaa Rabbi warra waliin jiraatu nu godhi. Yaa Rabbi yaada keenya nu guuti. Yaa Rabbi yaada keenya nu guuti. Yaa Rabbi haqateennaaf deemna haqateenna nu galchi. Yaa Rabbi abbaa dhugaa nu godhi. Yaa Rabbi karaa ati deemte maratti yaa Jawaar mukaa dhagaa Rabbi garaa si haa laaffisu. Hamtuu sin argin ijji hamtuu sin argin adarii Rabbi sirraa haa cabsu. Rabbi umrii si haa dheeressu, mootii si haa godhu, utubaa sibiilaa si haa godhu. Yaada kee Rabbiin karaa ati deemtu maratti Rabbi yaada kee si haa guutu. Rabbiin ilmaan Oromoo, Rabbiin afaan tokko nu haa godhu. Mukaa dhagaallee Rabbiin garaa nu haa laaffisu. Obboleeyyan teenya warra danqaraa keessa jirru, warra dhugaa ofiitiif baala nyaatanii nuuf qabsaamanis Rabbi isaan haa gargaaru. Rabbi isaan bira haa dhaabatu. Islaama kiristaana jennu warra dachiisan keessa jiru hundaaf Rabbiin biyyateenna santa irraa boonnuuf Rabbi nagaa nu haa godhu. Rabbi nagaa nu haa godhu. Rabbi rahmata nu haa buusu. Rabbi afaan tokko nu haa godhu. Rabbi wal nu haa beeksisu. Hayyoota teenya Rabbi afaan tokko nu haa godhu. Rabbi warra waliin deemu nu haa godhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
jirtani baga nagaan dhuftanii obbo Jawaaratillee baga nagaan dhufte baay'ee si yaadnee turre dhufuu keetiif baay'ee itti gammannaa. Haa ta'u kaa anillee baay'een beeku uummata keenya afaan tokko wal nu haa godhu, biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu, uummanni keenya kan rakkoo amma keessa jiru karaa nagaatiin ammallee biyya nagaa nu haa godhu, rakkoo kan keessaa Rabbi nu haa baasu, afaan tokko nu haa godhu, wal nu haa beeksisu, warra hayyoota keenyallee afaan tokko haa godhu, warra uummata keenyaaf qabsaa'uuf uummata keenya kana rakkoo kana keessaan baasu Rabbi isaan haa godhu. Kan jedhaa fayyaa ta'aa jiraadha. Galatoomaa isinis fayyaa argadhaa, umrii dheeradhaa, warra bara baraan dhufeetiin nu eebbisu isin haa godhu. Kanatti aansinee otoo haasayaatti hin seenne dura hingaabuun dhufee jira. Warri bitattanis ni jirtu as dura. Arrammoo asiin jitti argama. Buuka achitti bittaniit as fiddanii inni isin isaan godhee footoo hojii kaatanii yaadannoo godhatanii jechuudha. Erga waa'ee kitaabaa xumurree booda Jawaar haasayaa guyyaa har'aatiif qabu isin haasayaa ni godha. Haasayaa boodaan marii gaafiif deebii irratti hirmaannaa jechuudha. Kanaafuu ammarraa kaasee kitaabni achi gurguramaa, kitaaba keessan bitadhaatii asitti footoo wajjin ka'aa san booda isa haasaatti seenaa jechuudha. ቋንቋው አማርኛ ለምትናገሩ በመጀመሪያ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ከዚህ በመቀጠል አልጸጸትም በአማርኛም አለ መጽሐፉን እዛ ጋር ትገዙትና እሱ ጋር ታመጣላችሁ፣ ይፈርሙላችሁና ፎቶ ትነሳላችሁ ለማስታወሻ። የመጽሐፉን ጉዳይ ከጨረስን በኋላ ትንሽ ተራ ብንጠብቅ አይ ቲንክ ዝርዝሩን ሳልጨርስ ወሪ ቡካ ከነ yeroo bittani sadarkaa qaba. Sadarkaan isaa tokkoffaa ka 2000 jalqabu jira. Abbichi 2000 kitaaba tokko fudhate ni dhufa farramuu qubaa irratti waan irratti siniinii barreessaa wajjin dhaabbattanii footoo kaatu inni ka duraati. Warri 2000 fudhattanii duras dhuftan eenyutu jira? Abbaan 2000 ka 2000tu jira. Namni isa fudhatee duras dhufu namni rikardii cabsu eenyutu si keessa jira? Hin beeka namni sanii ol illee bituu danda'u ni jira. Erga kaan keessan illee dhufuu numa danda'ani. Caalbaasitti dura. Osoo teessanii bareeda ture. Galatooma ka caalbaasiisan abbaan dura dhufee seenaa galmeessu yoo jiraate fudhatee as dhufee asitti Daalaas keessatti hin beeka. Daalaas keessatti 2000 miti warri sanii ol illee godhuu danda'u ni jirra. Ni jirtanii ka caalbaasii
Okay, namni 2,000 sodaatee jira. Namni 1,500 fudhatu caalbaasii ka caalbaasiidha 1,500 namni fudhatu jira. Rakkoo teeknikaatti nu moona teetiifama. And I would violations of
Yes, that's it. Okay, system ni dalagee jira. So kacaalbaasiidha warri kumaa ka dura fudhatu eenyu kitaaba tokko kumaan ka fudhatu Daawwattoota keenya turtii yeroo gabaabaa booda ni deebina. Nama meeqa? Turtii gaarii.